nagaa keessanii ani nagaa kootisaa galatu arragaa kan inni isiniif qabadee dhufe feesbuukii nama kamiiyyuu daqiiqaa 5 gidduutti akkamitti haakii gochuu akka dandeenyu wajjin ilaalla. Viidiyoo kanatu hin jalqabin wantan isiniin jechuu barbaadu feesbuukii kana wantan isinitti himu kana waan gaariif akka fayyadamtan isinitti hima. Akkas jechuun iccitii nama bakkee baasuuf osoo hin ta'in ijoollota keessan obboloota keessan akka ittiin to'attaniifidha. Wanti biraan immoo namni biraan bifa kanaan akka haakii isin hin goone yoo bifa kana bartan namni biraa akka haakii isin hin goone waan isin fayyaduuf akka bartan jechuuf isinii qabadee dhufe kan biraan hiriyoonni keessan akka hin shawwadamne akka namni biraa haakii isaan hin gooneef viidiyoo kana sheer gootanii akka qaqqabsiistan kabajaan isin gaafadha. Kallattumaan gara viidiyoo keenyatti dabarru. Egaa viidiyoo keenyatti darbuudhaaf kun PC irraan isinitti agarsiisa. Isin immoo warri moobaayilii qabdan moobaayilii keessan irraas fayyadamuu ni dandeessu. Jalqaba irratti kan nuun goonu biroozerii qabdan kamiyyuu haa ta'u biroozerii barbaaddan bantu an tokko asirraa kan hin banne isinitti agarsiisu karaa kiroomiidha. Ishi kunoo kiroomiin keenya akka nu banameen iddoo Google Search jedhu irratti ni barreessina. Kan nuun barreessinus haakii kan ittiin goonu kun weebsaayitii gatiitiif maqaa weebsaayitii sana barreessina. Weebsaayitiin sun smikta.net jedha. Kunoo akka jalqaba irratti argitanii jirtan isiniifidha. Isa kiliik gootu. Kunoo smikta.net isa jedhu gaafa bannu weebsaayitiin kun gaafa loogiin goonu yookaan akkuma jalqaba barreessineen kana nuufidha. Kuni asirratti karaa harka bitaa kan isin argitan sign in kan jedhu iddoon kuni kanaan dura yoo akkaawuntii qabaattan akka ittiin lixxan isiniifidha. Asirratti al tokko bantaniinaan yeroo hundumaa steepii kanan gootan. Amma garuu akkaawuntii kana hin qabdan gatii ta'e akkamitti akka akkaawuntii banachuu dandeessan ilaalla. Akkaawuntiin inni isiniin jedhaa jiru nama sana haakii gochuudhaaf nama tokko haakii gochuudhaaf haakii karaa itti gootan akkaawuntii banatu jechuudha. Asirratti akkuma argitanii jirtan wanta inni jedhu asirraa dubbisuu ni dandeessu. Remember God is always see you guys jedha. Akkas jechuun waan biraadhaaf illee akka hin fayyadamne jechuu yaadaniiti ta'uu danda'a. Kun ilaalcha koodha. Amma gallattumaan kan nuun goonu sign up kan jedhu kun home isa jedhu taane sign up ishee jirtu kanatti buuna. Sign up isa jedhutti erga buune booddee kunoo ammas kallattii bitaadhaan bakka kunoo asirraa karsarii irraa bakka argaa jirtan kanaan kun yoo kanaan dura galmooftanii jirtu ta'e salphumaan kanaan username fi password keessan bichaa gashitanii galtu. Amma garuu username fi password weebsaayitii kanarraa hin qabdan gatii ta'e akkamittiin akka banachuu dandeessan wajjin ilaalla. Egaa wanta isin beekuu qabdan kan inni isinitti himaa jiru al tokko haakii gochuudhaaf al tokko bichaadha steepii kanarra kan deemtanii isa booddee liinkiin isiniif kennama. Liinkii sana bichaadhaan fayyadamtanii nama kamiyyuu daqiiqaa muraasa gidduutti haakii gochuu ni dandeessu jechuudha. Ishi kunoo jalqaba irratti username bakka jedhu irratti maqaan gashaa. Fakkeenyaaf kunoo mootiitiif jedheera. Passwordii gashinaan jedha kunoo toora lammaffaa irratti. Ishi passwordii gasheera. Password jedha kunoo ammas nan gashaa. Asirratti wanti isin beekuu qabdanii passwordii lammaffaa irratti gashitanii kan passwordii jalqabaa wajjin wal fakkaachuu ni qaba. Isa booddee iimeelii keessan gashitu. Kunoo ishi gasheetan jira amma iimeelii gasheen jira. Isa booddee kan inni taanee nu gaafatu age jedha. Age inni iyyuu by default 15 ol jedha. Isin kan barbaaddan filachuu ni dandeessu. Kunoo isa booddee choose country jedha. Biyya immoo kan biyya keessa jirtan lafa jirtan itti guutuu qabdu. Warreen biyya alaa jirtan biyya jirtan sana warreen Itoophiyaa keessa jirtan immoo Itoophiyaa. Erga sana goonne isa dhumaa irratti verification code yeroo baay'ee akka beekamu silkii yookaan iimeelii keenya irratti nuuf dhufa. Amma garuu verification code weebsaayitiin kun ofumarraa qaba. Lakkoofsa bukkeetti argitan kana gashitu jechuudha. Kunoo bakka maawuziidhaan isinitti agarsiisaa jiru kana lakkoofsa jiru gashitu. Yeroo hundumaan jijjiirama lakkoofsi kuni lakkoofsa inni isinii fide gashitu. Kunoo lakkoofsicha erga gashitanii booddee sign up jedha. Amma sign up gaafa jettanii akkaawuntii banachaa jirtu jechuudha. Akkuma feesbuukiitti ilaala al tokko feesbuukii informationii gashitanii galtu. Isa booda passwordii fi iimeelii keessanii galtu. Akkuma kana username passwordii bichaadhaan yeroo itti galla. Al tokko garuu yeroo jalqabaadhaaf piroosesii kana keessa darbuu qabna jechuudha. Kunoo amma gatiin xumuree jiruuf sign up jedha. Kunoo sign up akkan jedheen now you are sign up done. Bakka amma galmaa'een jira jechuudha. Bifa steepii amma laaltan bichaadhaan akkaawuntii keessan ni banattu. Akkaawuntii kana erga banattanii kunoo isinitti hima username mootiitiif jedha.
Imeelii koo kunoonni kanaafuu an kanarraa wanti isin qabachuu qabdan username isa jedhudha jechuudha. Ishi kunoo amma isin egaa asirratti kunoo erga kana goonee asirratti dhufee loogiin godhaa jira. Kallattii bitaarraan lafa karsariidhaan argitan kanarratti sign in godhe. Sila sign up gaafan godhe nan galmaa'e yookaan akkaawuntiin banadhee amma immoo ergan akkaawuntii banadhee isa sanaanin loogiin godhee gala. Paaswoordii koo gashaa. Ishi kunoo paaswoordii koo gashiin jira amma sign in jedha jechuudha. Kun egaa kan isin fayyadu al tokko bichaadha jechuudha kan isin hojjettan. Erga al tokko akkasitti galmooftanii liinkii fudhattanii daqiiqaa tokko gidduutti nama barbaaddaniif liinkii sana erguudhaan haakii gootanii paaswoordii isaaf imeelii isaa yeroo muraasa gidduutti argachuu ni dandeessu. Kun loogiin jennee booddee kunoo kan inni nuu fidu kanadha. Weebsaayitii kun hoomii masaarraa gaafa laaltanii kunoo kana nuu fida. Asirratti egaa wanti isin beekuu qabdanii kunoo wantoota hedduu nuuf kaa'ee jira. Liink description jedha asirratti. Liinkii gaafa ergitan nama sanaaf maal jedhee dhaquudha jechuudha. Kun feesbuukii bichaatu hin ta'in wantoota adda addaas haak ittiin gochuu ni dandeenya. Kun fakkeenyaaf sadaffaarratti jiimeeliin jira, iskaayipiin ni jira, tiwutariin ni jira, feesbuukiin gosa adda addaadhaan ni jiru. Yeroo baay'ee feesbuukiifidha kunoo inni argitu kan inni qophaa'e. Kanaafiyyuu maal goona nama tokko bifa kamiin shawwaduu danda'a yookaan jettanii ittiin yaaduu liinkii bifa kamiin ergaa fakkeenyaaf feesbuukii ilaalaa jirra gadi ta'ee fi feesbuuk seekiyuriitii feesbuuk kalarii ni jira jedha. Kana jechuun nama sanaaf gaafa isin ergitanii feesbuukiin kalarii jijjiiree jira jedhee dhaqaa fi fakkeenyaaf kunoo kan biraan piroofaayil voucher jedha. Namni piroofaayilii keessan ilaalee akkamitti baruu dandeessu jedhee nama sanaaf akka inni dhaqu gochuu yoo barbaadanii kunoo asii 14 irra jiru kana deemnee liinkii isaa fudhannaa jechuudha. Kunoo liinkis bakka jedhu sanarratti warri moobaayilii irraa fayyadamtan gadi qabdanii turtu. Warri PC irraa fayyadamtan immoo raayit kiliik gootu. Kunoo booddee koppii liink adrees kan jedhu ni jira. Gaafa moobaayilii irraa fayyadamtan gadi qabdanii turtanii koppii isa jedhutti buutu. Ammaaf garuu warri PC irraa fayyadamtan koppii liink adrees jedha. Ishi egaa amma kan nuun barbaannu akkamittiin nama tokko haakii goona jedha gatii ta'ee fi kunoo akkuma argitan koppii godhadheen jira liinkiin barbaadu sana. Amma gara feesbuukii dhaqeen nama feesbuukii irra jiru tokkoo fi akkamitti haakii gochuu akka hin danda'uun isinitti agarsiisa daqiiqaa muraasa gidduutti jechuudha. Egaa wanti isin beekuu qabdanii namoota kanan jechaa jiru yaalii fida malee wanta haakii gochuu barbaade hiriyootuma kootti ergaa isaan immoo gaafa sana yaalii maaf isinitti agarsiisanii deebi'anii paaswoordii isaanii ni jijjiirratu garuu isin nama tokkotti bifuma salphaadhaan liinkii sana ergitanii haakii gochuu ni dandeessu jechuudha. Isa jedhuun haakii gochuu barbaade yoo ta'e meeseejii isa jedhu keessa lixa. Bakka meeseejiitti sila liinkii koppii godheen ture gadi ta'e isan peesti godha. Kunoo asirratti gaa wanta barbaadan itti dabaltanii barreessuu ni dandeessu jechuudha. Isinii garuu waan ammaaf isuman ergaa kunoo asirratti akka kanaan naqaaf jechuudha. Ishi ammas kan biraan immoo nama kan biraa isinitti agarsiisuudhaaf kunoo miikii taarikuu isa jedhu haakii gochuu yoo barbaade immoo akkamitti akkan godhu ilaaluuf kunoo asittis kunoo dhufe koppiin jedha. Meeseejii kana ni erga. Amma gaa ergan isaanitti ergee meeseejiin kun maal ta'a isaaniif bakkuma meeseejii jedhuun ni dhaqaa fi akkas jechuun meeseejiidhaan liinkiin kun hin dhaqaa fi kan biraa wanta isin beekuu qabdanii liinkii kana karaa feesbuukii bichaatu hin ta'in karaa waatsaappii karaa iimoo karaa barbaadan namaaf erguu ni dandeessu teelegiraamiidhaan erguu ni dandeessu. Asirratti giruuppii keessa namoota jiran ittiin haak gochuu yoo barbaadan giruuppii irratti poosti gootanii namoonni sun gaafa lixan isaan ilaaluu ni dandeessu. Yookaan namni kana isin gochuu ni danda'a gatii ta'eef isin liinkii bifa kanaan dhufe akka loogiin hin goone isinitti himuun barbaada asumaani. Egaan akkamittiin dhannee akka ilaallu immoo achi keessa illee ni ilaalla jechuudha. Kallattumaan gara kiroomii keenyaatti ni deebina. Kunoo addan irratti dhaqee dhufe amma zeeroodha jedha laala asirratti zeeroo jedha wanti galmaa'e hin jiru namni haakii ta'e hin jiru jechaa jira. Garuu gaafa ijoolleen kun loogiin godhan yookaan paaswoordii isaanii gaafa isaan gashan akkamitti akka nanaa fidu wajjin ilaalla. Kunoo amma asirratti akkuma argitanii ijoolleen kun amma asirratti loogiin godhanii jiru yookaan paaswoordii itti fayyadamanii fi iimeelii itti fayyadaman gashanii jiru. Akkamittiin akka paaswoordii sana argachuu ilaaluudhaa fi hoom isa jedhutti ni buuna. Kunoo hoomiirra gaafa galtan bakka sila liinkiirraa namaaf ergitan fudhattan sana ni jiraata. Isa taane kan jiru laast viiktims isa jedhu kunoo isatti ni buutu 3 jedha mallattoo qeedaan kan jiru. Kunoo asirratti gabbifuma argitaniin daqiiqaa muraasa gidduutti wanta namni isiniif guute sana namni sun achiitii
Proofaayirii koo nama lixeen ittiin ilaalladha jedhee liinkii isin ergitaniif sanatti tuqee paaswoordii isaanii gashaa nama sanaaf garuu akka wanti kun feekii ta'e wanta tokko wanta ittiin beeku hin qabu isaaf wanta biraa geessaaf jechuudha. Liinkiin kun weebsaayitiin kun ofiima isaatiin nama sanaaf waan biraa geessaaf isin garuu kunoo salphumatti wanta namni sun yaale ni ergitu. Fakkeenyaaf jalqaba irratti kunoo miikii jedhee 56@gmail.com jedha. Kun iimeelii inni fayyadamu sirriidha. Asirratti iimeelii isaa paaswoordii isaa gashee jira. Kunoo ni ergitu asirratti paaswoordii isaa dogongoreetii amma isa kana dogongoree isa jijjiirratee gatii ta'eef lammaffaa irratti paaswoordiin sun gaafa diduuf eeggachuudhaaf amma immoo paaswoordii kana isa sirrii isa fayyadamaa jiru amma deebi'ee gashate. Garuu kanaafis hin fiduuf namni suni wanti kun feekiidha jedhatuun ta'in na dide jedhee madhiisa malee irra deebi'ee callaa yaaduun qabaatu. Isiniif garuu kunoo hunda isaa ilaala deetiin itti gashe fakkeenyaaf kunoo har'a guyyaan itti gashanii fidaa kan biraan wanti baay'ee isin fayyadu IP adreesii isinii fida. IP adreesii namni sun irraa fayyadame bilbila isaa inni ittiin amma fayyadame kam akka ta'e irraa ilaaluu ni dandeessu. Kun immoo wantoota baay'eedhaaf isin fayyada. IP mobaayilii nama tokko beektan jechuun karaa barbaadanii wantoota kan biraallee bifa ittiin to'achuu dandeessan ni qabaatan. Isa kana viidiyoo biraadhaan walitti deebinee ilaaluu ni dandeenya. Kanaafiyyuu kunoo lammaffaa irratti immoo lakkoofsa bilbilamaa fayyadamu gashee warra namoonni tokko bilbilaan kan fayyadaman ni jiru. Bilbila isaa gashee asirratti paaswoordii isaa gashee ni yaale nama sanaaf kan inni fidu peejii biraatti isa fudhata malee feekii wanta jedhu wanta fideef hin qabu. Inni na dide jedhee dhiise hangaruu bifuma salphaadhaan argeen ni jira jechuudha. Asirratti wanti isin beekuu qabdan kun hiriyoota koo yaaliidhaaf na tabaabbaruuf jedhanii kanneen nuuf wanta kana ayyamummaadhaan nuuf dhiyeessanidha. Namootni hin beekne garuu kana yoon ergee bifa salphaadhaan gaafa isaan guutan akkasitti ilaaluu ni dandeenya. Kanaafiyyuu feesbuuk isaanii akkamitti haaggoona isa jedhuuf kunoo kana koppii goona. Dhannee username or email isa jedhu irratti gashinaa isa booda paaswoordii isa kana lafa paaswoordiitti gashinaa salphumaan loogiin goone fayyadamnee wanta sana ilaallee namni sun maalirra akka jiru ilaaluu ni dandeenya. Warreen kana yaaltanii isteeppiin tokko isin jalaa dogongora jettan yoo jiraatan koomentii irra naaf kaa'aa. Wantoota isin rakkisee hunduma isaa isinii sirreessuu ni danda'a. Karaa keessas naquunnamuu ni dandeessu. Waan daawwattaniif baay'ee galatooma.